Oduma wal fakkaatuun jiraattonni godina Gujii Lixaa mootummaan tarkaanfii murna adda bilisa baasaa uummata Tigraay irratti fudhachaa jiru cimsee itti fufuu akka qabu gaafatanii jiru. Gabaasni kan waajjira dhimmoota kominikeeshinii godina Gujii Lixaatti akka taanutti dhiyaata. Hojii olaantummaa seeraa kabachiisuutii fi tarkaanfii fudhatame nutillee waan fudhatame irraa dhageenne itti amanneerra guddoo dansaa isumaanuu haaluma isaarraa yoo fudhanne gaaffii filanii yakkaamessa qofa adamsanii seeraa dhiyeessuu ta'uu isaa mirkaneeffanneera. Kana maalirraa hubanna yakki kun kasaan biyyarra raawwataa turan tureera. Mootummaan akka olaantummaa seeraa hin kabachiisa jedhee biyya Tigraay seene tureera. Akka sila humna mootummaan qabuun akka sila mootummaan tarkaanfiin fudhata jedhameen yeroo tokko torbaan tokkotti yookaan immoo guyyaa lama sadii keessatti wannicha olaantummaa seeraa kabachiisanii xumuruun hin danda'ama ture. Inni gochuun kan dadhabameef hawaasaa fi yakkaamessa addaan baasuu ta'uu isaa sirriitti hubanneerra. Seerri dhugaa mirkanaa'ee kan uummata maraaf fayyadu naannoo santa akka inni hojiirra oolu hawaasni Tigraay ammallee teenaan raayyaa ittisa biyyaatiif iddoo tanatti asi jirani eenyu fa'a meeshaa ganaa kuufataniiran ka jedhu eeruu garaagaraa kennaa. Hunni isaanii har'a gara dhumaatti deemaa jiran. Ammas tarkaanfiin mootummaan fudhataa jiru haga halkan edaatti itti fufee jira. Ammas ka hafanes ka harka kennatanus harka kennatu qofaa moti akkuma itti fufee mootummaan kenna federaalaa ammas tarkaanfiin itti fufa. Ka hafanes guyyaa gabaabaa keessatti boolla san keessaa ba'anii adda awwaalaman mishigii keessaa ba'anii reenfa isaanii kabaasanuuf wantooti guyyaa kalee taateen guyyaa kalee immoo ajaa'iba waan addaati. Eeggamnu ture akkasitti ani akka yaadaa turetti akkasitti eegamne garuu hojii ajaa'ibaati guyyaa tokkotti namoota nagasanii tarkaanfiin irraa fudhatame kun qabamanii seeraaf ka dhiyaatan waan ta'eef ani ammas mootummaan keenya hojii jalqabe ciminaanis itti fufuu qaba. Yeroo ammaa kana mootummaan akkaataa tarkaanfiitti fudhataa jiru akkaataan inni kaleessaalee tarkaanfiitti fudhatee warra harma fi deebi'anii ciniinan warra harka isaanii deebi'anii ciniinan jechuudha. Hadhas immoo kaafan kana duguunnee hawaasa keenya waliin taane namoota kaleessa hawaasa keenya duguugaa turan keessaa baanee fakkaatanii bofa diimaa ta'anii namoota biyya keenya saamaa turan kana akkaataan ammallee tarkaanfii mootummaa fudhataa deemaa jiru kun cimee waatti deemuu qabu jechuudha. Cimee yoo mootummaan olaantummaa seeraa hin kabajamin abbaan humna qabu biyya ka barbaade godhee abbaan humna hin qabne immoo saamamee hatamee jiraata jechuudha. Ejjeefamee jiraata jechuudha. Kanaaf miti nama dhuunfaa birattu nama mataa isaa nama dhuunfaa biratti olaantummaan seeraa hin jiraatin baay'ee galuu hin danda'u jechuudha. Biyyaa miti. Kanaaf akkaataa nama mootummaan tarkaanfii fudhataa deemaa jiru kun cimee waatti fufuu qabu jechuudha. Kanaan booda fuula keenya gara misoomatti akka deeffatu ammas cicciftuu hafteef iddoo isaan jiran olaantummaa seeraatti dhiyaatu qabu olaantummaa seeraatti dhiyaatu qaba jechuudha.